Rara partii haa baraaruu jetta osoo nu hundi guutu sidee garree baraaruun hin dandamtu maaliif ibin hojjettoonni keenyaa nu diigu barbaada lalmee namni dubbii beeku kallikkiitti asiil hojjettoonni keenya mataan isaanii nu diigu barbaadanii minda dabalaaf jenneeti gartee minda ozoon hin dabaliniif kiraan manaatti dabalame minda dabalaaf jenneeti gartee minda ozoon hin dabaliniif jireenyitti qaalaye shunkurtaan itti qaaloyte sigale gaaza manziila dhabamsiifne jireenya gartee kanan jaamne gartee warri miseensa keenyaatu jiraachuu dadhabee yaa rabbi maanu umte keessa jiraani sigale nudiiguuf silaa carraa harkatee dura miseensa keenyaatu nudiigaa janiin sigale tana dhuguma sitti himna waan feete fidda malee gartee kanud silaa kaduursee nudiigu miseensota keenya sigale waan juwallaalee salphatee ijasaa takka wadala ganda keenyaa takka gurguddoo tana gataareechi ta'aa siin sigale waan juwallaalee sigale namni kana likkiitti himu qabaa jechuudha akkana likkiin itti himamu qabdi jechuudha sigale akkanatti jala muranii waan biitti keessa jirtu waan ummanni keessa jiru sigale itti himamuun dirqamaa jechuudha inni duraan na deeggaran na wajji jiran na wajji ololan na wajji miidiyaa rabbahanii gartee shuqulachuu ta'an jeeti gartee manguddoo bakka duraan jirtu dhukkee irraa dadhee fidee jechuudha manguddoon tadhumaa gartee qaniin nu geeyse silaa'uu nu kuchiisuu ta'a dhugaa dubbannee haa hudnu jetteeti dhugaa dubbannee gartee dhugaatti himnee haa nu kuchiisuu jetteeti jala murteetti himtee jechuudha sigale bar ummata guutuu manarraa diigu jirru jireenyaan qixaatiin taane keessa galchu jirru dhabaminsa nageenyaatiin rakkisu jirru qaala'insa jireenyaatiin gidiraa keessa galchaa jirru biyyarraa dargaggoo buqqisaa jirru kanaa ozoon hin taane miseensota keenyaatu sigale miseensonni keenya ozoo carraa harkate nu buqqisa si buqqisa janiin sigale kana laa ka barbaadu akkana laa kana ka isinirraa eeggamu sigale kana ka isinirraa eeggamu inni duraan isiniiniif marseeti way hogganoonni guutuun na wajji jiran way gartee opiidiyoon guutuun na wajji jirti wuuyuu jee maqaa keessaniin naggaduu ka'e jechuudha kanaaf sheekka abbuutaa kan itti as ergattanii qilleensarra isinii oolche haa galatoomu dura sigale akkuma hidhannee gadhaabne hidhannee isa buqqisuu teenya namicha kana na eeggadhu qabadhooti ni turti malee ni urti jette sigale qaalitti ni turra malee ni urra jette amma turuu minni bubbulla malee ni kuchiifna kutee jira kana irra duuluu nu isan barbaachisu sigale asi jaawar irratti ololuu dhiisi kana irratti ololuu dhiisi ekonomii biyyaa sirreessi yoo dandeesse diplomaasii biyyaa sirreessi daangaa biyyaa eegi araara buusi wanni godhamuu qabu gartee kaataan itti survive ta'uu qabnu kana malee sigale ololaan kijibaan wanni gartee si oolchuu dandeenyu takkalleen hin jirtu jala muraniitti himanii jechuudha sigale meekkamis silaa ozoon ekonomiin biyyaa kana keessa jirtu amma fakkeenyaaf mee fakkeenyuma tokkoon isinii kaasa ginci biliyeena afurii oliitutti bahee jaaraminsa siitiif itti bahee jan eenyu odiitu godhe mee odiitarrii waan sanii eenyu hangana qopheessineetiif baay'ata hangana ramanneetiif hangannitti bahee hangannirraa hafe takka hangana dabalattee overii deemtee jee eenyuutu ummata gabaase gorgoraa hoo hin jirtu jechuudha okay eega maallayni guddaan sun itti bahee wanni kun jaarame eega maallayni guddaan sun itti bahee wanni kun kan gadhaabbate sigale mee eenyuutu ci dhaqee daawwachuu jira maallayni kun maallaynichi beekun maallaqa biyyattiiti maallaqa silaa hojjettoota mindaa dabaluu qabani maallaqa silaa gartee akka gibirri ummatatti ol hin kaane amma bar waan ummataan tajaajilan dhabaniiti ummata gibira ol kaasanii bar maallaqa silaa bakka sanbuu inni paarkii fixaa jechuudha paarkii amma hayyee paarkii wanciitun hangam takka galii galchite bayitti baate moo galii galtee turre guddo sigale
bahiitti baate moo galii itti gartee itti baateetu irra guddo hayyoonni tan hunda ol madaalchiseeti gartee osoo nudhiisii miseensonni keenyaa osoo carraa harkatee si diiguuf si dhabamsiisuuf si gartee namni tokko nurraa eegalee namni gartee ati keessa jirtu hin jirtu jechuu jala saraaraniitti himanii nama gartee paarkii tana yoo hajaaru taate namaan hin mari'atu nama gartee biyya takka wajji kheendi wayin mallattee isa jiru namaan hin mari'atu rakkoo maal fiddi faayidaa maal qabdi namaan hin mari'atu si gale so kana hunda gartee walin madaalchiftee manguddoon khayri wa khayraati jetteen si gale nuti khaysan jirru wanni dhufaasuma dhufti wanni gartee hidhaa taatu sumaatu itti gaafatama mana murtii addunyatti at least yoo wadalticha kee kana dabalattee deemte qofa malee gartee kana ati namni si wajjiin itti gaafatamu namni si wajjiin rakkina keessa seenu hin jiru yaani jala muraniitti himanii jechuudha hagalatoman akkanala dhugaan gartee ni turti malee ni bubbulti malee ni dhufti jechuudha beeki namni qaallichi kun gartee qaallichi shayxaantichi kun fakkeessitu sigale fakkeessituun beeki jibni si oolcha malee sin bulchu jettu Oromoon namni inni abbaa duulaa caalaa rakkise namni inni abbaa duulaa caalaa mana isaa fattashisiise namni inni abbaa duulaa caalaa irra duulen jirtu arrawaan akka abbaa duulaa isaa wajji jiru akka waan abbaa duulaa gartee isa duuba jiru akka waan abbaa duulaa gartee isaa dhaabbatee gartee isaa afaan tahu sigale abbaa duulaa qabatee siyaasaadhaaf takka biizinasa keetiin si sarafa takka qabeenya keeti jaarsi gartee biizinasa qaba buraayyuu hundaa'ii biizinasa sosoosaa jira qaallichi gartee biizinasni amata 10 qabeenya amata 10 dura harkattan hundi eessa akka fiddan odii ta'uu qabajee kana hunda yoomma walga'ii san irratti hin argamne yoo bakka san hin dhufne sigale qabaniitirraa fuudhanii jechuudha jaarsi chaansiin qabu jechuudha manguddoon tuunis ichi jiraachuuf gaara seenuudhaafis dandeettii waan hin qabneef ichi dhuftee garuu dhugaa dubbattee jechuudha sigale waa takka wanni nama balaaleeffattu wanni nama qubalaattu wanni gartee hoolayii ta'e namatti ergitu hin jirtu wanni jaawar balaaleeffattu jaawar kitaaba katabe sigale jaawar kan eebbifachaa jiru kitaaba malee misaa'ilaa miti takka gartee dirooyinii miti sigale gartee khana waan rakkina ati qabdu arkeeti namni ciisisee jira malee rakkina sanfirraa duuchuun si malee sigale rakkina mataa keetis fiksi godhachuu dadhabde sigale gabaadha qixeeti gurgurachuu wallaaltee gabaa abaartii jan sigale aangoon si kennamtee taankii baankii si harka galtee sigale nama hunda yaaftee if jalaa fixxee sigale nama hunda hayyoota hunda afaan qabachiiftee kaan ajjeeftee kaan biyyaa baaftee kaan bittee sigale if rakkiftee namallee rakkiftee biyyallee rakkisu jirta malee namni gartee si rakkisu tokkollee hin jiru sigale namni si rakkisu tokkollee hin jiru tana namni gurra kanas dhaga'u hin jiru janiini hagalatoomtu manguddoonti sigale hagalatoomtu manguddoonti likkii jala muraniitti himanii likkii jala muranii namni kanatti dhugaa walitti himaa deemu gaariidha jechuudha dhugaan dhugaadha sigale rakkoo beeytaa duraan warri amma manguddoon tun maaliif dhugaatti himte xiqqoo harka isaan eeggatan harkaayis way qaban kiishaayis way qaban amma tuu maaliif dhugaatti himne sigale yoo arra dalagaa tanarraa baasan galgala ilmaan wante gartee makiina adda addaa tana yaa'u baranii sigale makiina adda addaa bashannanuu baranii hoteela adda addaa tana kaardii paartiitiin qabatanii enjoy godhuu baranii sigale indazaa noowi kana baratanii gartee kana hunda baay'anni raacita janiiti gartee likkii fi gartee jala muranii dhugaatti himuu sodaatanii jechuudha namni yoo kiishaa waa qabaate tanaaf namni dura ozoon siyaasaa sabaan dalayne ozoon siyaasaa sabaati rakkanne sabaan cinqabne dursa jireenya mataa keetii fooyyeessu qabda ilmaan keetii fooyyeessu qabda maaliif
amma OPDO wanni irra guddaan nama wanni OPDO join ta'uuf jireenya mataa ifii fooyyeffachuuf dalagaa harkatee mana ijaarrachuuf